jiraatan. Qabsoon xumura diddaa gabrummaa itti fufaa. Injifannoon dhiigaan ni dhufaa. Xurree jaallan dhiigaan tataraan galmaan ni keenya. Olaltuuf kan tuuf bakka hin laannu. Beelaaf dheebuuf hin jilbeeffannu. Injifannoon tan uummata Oromooti. Qeerroo yoo jiraattan dhugaaf jiraadha. Yoo dhugaaf jiraattan biyyaaf jiraadha. Oromiyaaf jiraadha. Baay'een keenya kaleessa kan miidhamneef biyya kanaaf biyyattii kanaaf malee qabeenya dhuunfaa keenya horachuudhaaf karaa gabaabaadhaan bilisoo ofii keenya mataa keenya bilisoomsuuf osoo hin taane uummata Oromoo bilisoomsinee ofii riqicha taanee qaxxaamuruudhaaf kanaaf warri dhuunfaa isaaniitiif deemanii qabeenya harmeen keenya ilmaan isaaniitiin barsiisuuf kaleessa walitti kuufatte ofii garaa hidhattee ilmaan barsiisuudhaaf kuusatte saamuudhaaf deemtan ardhalle qeerroon bilisummaa Oromoo ni balaaleffata. Ni balaaleffata. Walaloo gabaaduu siisinii dubbisa. Mee yeroo kana amma ofii keessaniif yeroo tokko amine. Jaallotan keenyaaf maanguddoota qabna Oromoon kalees goota arras goota kaleessa uummata nagaan jiraatu keessatti sabaaf sablammii isaanii ofitti qabatanii uummata nagaan jiraatan turan arras akkuma san kunis mallattoo gootummaati arras gooti keenya takkumaayyuu abdii hin kutanne diinaaf gadiin jilbeeffanne kan akka Xulaa Duubeefaa ni dhagartu kun umrii ijoollummaa isaa xumuranii dullummaadheen adda dirree qabsoo jiran mi'a tokko yeroo tokko amileenaaf kennaaf mata duree kiyyallee Xulaa Duubee jedhe. Jeneraal Xulaa Duubee jaarsa seenaa guddaa uummanni Oromoo Jeneraal Xulaa Duubee jaarsa seenaa jabaa uummanni Oromoo hawwiisirraa qaba. Aftee seenaa qabsoo bilisummaa nuuf galte abboo. Bilisummaa nuuf galte abboo. Bara ijoollummaa kee qabsootti hobbaachee biyya teetiif jecha hedduu kan miidhamte biyya teetii baatee ambaatti kan galte dhugaaf falmattee dhugaa nu garsiiste dhugaaf falmattee dhugaa nu garsiiste. Falmatan akka kee umrii ijoollummaa kee fixattee dullummaan itti dartee akaakota teetiif gootummaa dhaalchitte baay'ee si jaallanna baga nagaan galte baay'ee si jaallanna baga nagaan galte. Jirtu jajjabe jirtu ijoolleen Oromoo jirtu bakka jiraata. Jeneraal Xulaa Duubee abbaa dhaloota qubee goota seenaa guddaa leenca Afrikaa hundaa seenaa qabda guddaa waggaa 70 lolee qawwee fannifatee goota bilisummaaf duule reeffa diina isaallee lafatti kan kuuse reeffa diina isaallee lafatti kan kuuse. Gaafa lola waadaraa diina haxaa'e lafaa loltoota isaa ergee gaafa lola barree gaafa dhagaa erbee jaalli isaa kan akka ilaalaa diina godhe daaraa obboleessa ilaalaa tolaan makaffaalaa diina isaa dhagarraan mataa irraa haada haalitti jabaannaan Ifreemitti dhama harka wal qabannee diina biyyaa baanya harka wal qabannee diina biyyaa baanya. Seenaa gaafa daannisaa ilaalaaf siidhiisa jeneraal ilaalaaf siidhiisa jaalleen isaa qabatee seenee raaqa keessa jaalleen isaa qabatee seenaa gaafa daannisaa ilaalaaf siidhiisa seenaa gaafa daannisaa ilaalaaf siidhiisa jaalleen isaa qabatee seenee raaqa keessa maqaa isaaniillee osiif odeessa maqaa isaaniillee Osiif odeessaa kan akka Umar Baasaa kan akka Jimaa Reebaa kan akka Fireem Adoolaa kan akka Huqqaa Reebaa godaanaa Jiloofaa kan akka Joggii Biila godaanaa Jiloofaa kan akka Joggeessa Biilaa waliin tokkoomanii diina aleelanii 1,800 jalarraa fixanii godaanaa Jiloo fi Joggeessa Biilaa fa'aa gaafas wareegamtee seenaan ni yaadata gaafas wareegamtee seenaan ni yaadata. Jirtu jajjabe jirtu ijoolleen Oromoo jirtu hayyuu jirtu barsiisonni jirtu
jiraatan. Kaabaaf kibbaa dhufee maanguddoonni biyyaa bahaaf lixaa dhufee qeerroon Oromiyaa jeneraala keenya jaarsa beekamaa xulaa duubee simachuuf kan asitti argamtan baga gammaddanii nutis gagammanne baga gammaddan nutis gagammanne. Yeroo ammaan duraa baroota cunqursaa afaan Oromiyaa reediyoo caccabsaa ammas ta'ee jira afaan biyyoolessaa kana kan fide gootota Oromoo ta'uu isaa seenaan ni odeessa. Qorannee hamma tokko keessaa gootonni hedduun kan dhuman achi keessa kan akka Ilaala Kaffaalaa kan akka Tolaa Kaffaalaa kan akka Feem Adoolaa kan akka Huqqaa Reebaa. Mee maal kana qofa kamii meem kan dhiisaa seenaa isaa yoo yaadu garaan na finiina. Haa yaadannu maaloo lammii dhiiga dhiiraa haa yaadannu maaloo lammii dhiiga dhiiraa. Goota baay'ee ciisaa seenaa darbe keessa Haaji Abdullaahi Waaqoo kan akka Canaa Shaaroo miidhagduu Nogifaa kan akka Agarii kan akka Abdiisaa biyya isaaf jecha baddaa keessa fiiga baay'een isaa garuu mana hidhaa ciisaa abiddaan gubataa dukkanaan tuumamaa diinaan dararamaa kaan garaan gubatee bosonatti bahee qorraanis dhumate buusaanis dhumate. Baay'een isaa jira kan akka barataa harka duwwaa bahee rasaasa qolata daandiirra dhaabbatee biyya isaa falmata jalqabina diinaa hundumaa danda'ee gootota deeggaruuf kutatee kan ka'e gootota deeggaruuf kutatee kan ka'e. Goota hedduu ciisaa aarsaa kafalanii biyyaaf kan du'an kan akka Badhaadhaa Galchuu kan akka Fiqaaduu Shumat kan akka